arramoo kan deebi'u kan na godhe maalidha? Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana illee jechuun barbaanne. Ashama akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa godha maarree garas kun deebi'ee jira arramoo kan deebi'u kan na godhe maalidha dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana illee jechuun barbaanne garummoo kan hojjedhu mudriq jira maalifi soora abdataa akka inni lubbuudhaan jirre baay'een keessan beektu egaa anis immoo guyyaa aadaa kana soora abdataa yoo du'e illee hojiinsaa hin du'u hojiinsaa ammallee namoota bohaarsaa jira namoota bashannansiisaa jira baay'ee keenya karaa tiktook illee argaa jirra hojiinsaa malee nu bohaarsaa jira garuu isa du'e malee hojiinsaa hin duune ammallee hojiinsaa kun namoota dhalootaatti darbee akka inni dhaloota kana fayyadu abdii guddaa qaba akkasumallee dhaloonni illee akka inni soora abdataa hin daganneef jedhee viidiyoo kana fidee jira waan ta'eef kanaaf yeroo viidiyoo kana laattanii akka waan soora abdataa lubbuudhaan jirutti ilaalaa siniin jedha hanga xumuraatti nafaa tura. Soora abdataa. Gubanne qabbaneessuutti tu caalchifanne. Turi garooti maaliif gubanneera jettee? Akka nama ijoollummaan baranne hojii dhabnee shiboo ibsaa qabanne. Gubanne. Gubachuu qofaaree hin ciincoofne malee. Bara inni kaan konkolaataa bira dhaabatee gommaatti jijjiirutti nuun bilbila keenyatti iskiriinii jijjiiruu dadhabnee halkanuu jijjiira. Silaa kanatti barbaadde maalodhaa? Muummee yoo uummataa kan nuun barbaanne baasii mootummaa miti yookaan mana barumsaa mootummaa yookaan hospitaala mootummaa barbaanne miti hojii mootummaa barbaanne. Qaalleessi jireenyaa akkamsi gochaa jira? Amma qaalleessa jireenyaan kan wal qabatu an jechuudha. Ijoollee durbaa taasisuu dhiiseera. Achumatti isaan beektu jaallatu obboloonni keenya. Ani immoo harki koo erga kiisii koo seenee waa fuudhee baran qabu. Akka jechuun harka kootta balaashee fi kanuma keessa waa galaan jiru isaa addanaa bahuu dideera. Mee durbi jaalala duwwaa barbaadu jirtii bara kana? Amma durbii ani birrii kee hin barbaadu. Oomaa tokko sirraa hin barbaadu jaalala kee dufaan barbaada durboonni jedhanii 1960 keessa du'an. Warra ammaa jechuudha. Yoo isin jaalladhe ittiin jette anillee baay'ee si jaalladhaa siin jedhu. Yoo si yaadeeraa ittiin jette anillee baay'ee si yaadeeraa siin jedhu. Yoo immoo birriin si ergatte anillee baay'een si ergaa siin jennaani surree miillaan baafadha. Silatti seessaan ba'a miti. Mee dhaloonni bara kana dhaloota akkamiiti? Dhaloota shaamaa cheerchii irraa sigaaraa qabsiifatu. Dhaloota buuka akkaawuntii dhiisee feesbuuk akkaawuntii baratu. Dhaloota nama shawwaduuf biiraa qodaa soofitti naqatu. Dhaloota mana barumsaa kaampaasii dhaqeetu aayidiin baafatiin chiikii baafatu. Dhaloota akkasii wajjin jira. Maal jedhanii muudii namatti qabachuu barbaadu? Akka carraa ta'ee safarri keenya teelegiraamii yeroo baay'ee fayyadamna teelegiraamii. Akka carraa ta'ee ijoolleen safara keenya mana barumsaa irraa narcaatii yeroo baay'ee fayyadamna chaatii. Keessumaa binneen beennu nuunoo birii gaafa qormaataa fayyadamna googilii. Gaafa barsiisaan barsiisu nuun okii goonaa gaafa qormaataa ijoollee irraa koppii goonaa. Gaafa laayibireerii deeman nuun bakkee qabannaa akkasitti muudii namatti qabannaa. Amma kuni ofitti qabachuudha moo namatti qabachuudha? Muudii akkasii qabachuurraa mudhii ofii qabatanii iddoo jiran dhaabbachuu. Chaayinaa keessatti immoo meeshaa attuu qabutu hojjetame jedhamiti. Chaayinaa keessatti meeshaan attuu qabu hojjetamee achuma Chaayinaa keessaa attuu 360 qabe. Akkas dhufee gara biyya keenyaa Naajeeriyaa dhufee attuu 30 qabe. Ollaa biyya keenyaa dhufee Sudaanitti attuu 709 qabe. Itoophiyaa dhufee garuu meeshaan attuu qabu sun attuu Itoophiyaan hatame. Kannaan akka duuba. Akkamatti garuu yeroo hojii keetii kabajaa? Yeroo hojii ani si maaliyyuun kabaju. Akkasa osoo hin taane gaafa hojii hojjettu yeroo kee kabajjee bakka hojii keetiitti sa'aatiidhaan argamtaa jechuu barbaadetanii. Yeroon kabajuu daftanii kaatanii hojii hojjettu jechuudha. Adama yeroo baay'een kabaja. Yeroo dullattii qaluu oolaa qaluu jechuudha. Halkan barii suubii sa'aatii barii etuun daaqoon hin koolkoolin sa'aatii 3 tanga. Sa'aatii 3 moo? Wow, ajaa'iba dhugaa. Etuun daaqoon hin koolkoolin daaqoo kahii koolkoolii jedhanii 3tti
akka gugulee daakora rukutee kaasee hojii eegala. Akkamiin hoolaa tokko sa'aatii meeqatti qaltee raawwattu? Hoolaa jechuudha daqiiqaa lamattan qalee biraa deebi'an. Akkamittiin daqiiqaa lama duwwaamu? Gogaa ishee daqiiqaa 40 natti fudhata. Mi'a garaa ishee yaasuuf sa'aatii 2. Walumaa gala daqiiqaa lamattan fixan. Bifni kun garuu bifa akkamiiti? Kan ammoo bifa ammayyaa ta'een amma Oromoon keenya morma ishee jalqaba kuta. An bifa ammayyaan hojjedha. Maaliif yuutuubii irraa na buufatan kanaan. Kanaaf maalan godhaa kottee isheen jalqaba ciran akka ishee fiiddeen baanetti morma ishee dhiise. Kottee ishee ergan kutee isa booda morma isheen kutte. Sangaa bifa akkamiitiin qaltaa? Sangaas bifa namni naan qaba naaf sangaa adda isaa keessa dhagaan naa jalqaba. Inni dhimma isaa kufa. Erga dhagaan ajjeesanii nan qala lafa inni ciisu. Erga du'ee moo? Ajjeesee raadheen qala. Ani akka ittiin bifa ammayyaadhaan qalee xumura. Mee hojii keessatti mudannoo isin mudate maal fa'aadha? Ani mudoo hin qabu. Guyyaa tokko itoo dallaa eeguu attoota lama dhufe. Yeroo attooti lama dhufanii gugusseen baase harka qullaa isaanii billaa kilaashii baatanii dhufan. Harkuma qullaan gadi baasen aree yeroo inni irraan gadee tokko ari'u siinoon lama dhagaa baatee dhufe guutuusaa. Dhagaan sun siinicha caalaa ulfaata. Lachan isaanii dhufanii narra ba'an mormarra naa ba'anii hawaa tokko hin taane isaa gala. Abeet saaksii. Inni ol takaa garuu. Maal mudoodha ka inamni na nafe. Waa tokko ilaa as kun. Lachan sun irra ba'anii. Hin shorrotamne nan keenoo. Kan biraa immoo mana 13ffaa keessatti dubartii tokkodha. Dideen naan qoricha naa laattee du'ee guyyaa 2 booddeen kee. Akkami garuutti waldaan nettaa? Jireenya si barbaachisaa jennaan waggaa 2 boodan waldaa dhaqe. Sana boodoo? Dhiqadhee qibaata dibadhee rifeensa koo kifkifa filadhee rigachaan naqe. Yeroo inni naqu. Tole achiinoo? Wambarii teellaa irra taa'e. Yeroo inni taa'u akkee dachi. Arra seexana tokkotu nu gidduutti argama jennaan kun anuma haadheen fiigaan gale. Nan gale manatti. Egaa baay'een keessan qoosaa sooraa bitatanii akka bu'aaraa turtan akka bu'aaraa turre baay'een keenya ni yaadanna. Garuu immoo sa'aatii ammaa kana ni du'ee jira. Garuu haa du'u malee iyyuu hojiin isaa immoo hin duune ammallee hojiin isaa dhalootaa fi bu'aa guddaadhaa dhaloonni ammallee ilaaleeraati gara addunyaa aartii kanatti galuu danda'a. Egaa waan guddanuu kan irra ba'e waan ta'eef kanaaf iyyuu ni du'e illee hojii isaa yaadachuu qabna. Anis kanaaf jedhanii hojii isaa keessan muraasa isinii fide waan ta'eef kanaaf iyyuu baay'ee keessan akka nama du'een taphattaa jettanii rabsinee kabaja guddaan isin gaafadha. Galatoomaa hanga xumuraatti waan viidiyoo kana argitaniif galatoomaa namoonni sabskraabii godhaa viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Paartii tan immoo eenyu akka isiniif dhufu koomentii irratti na barreessaa. Galatoomaa isin jaallatamtoota.